السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن نجومان فيا قدر أردف توتا في جالة متود كبجة متود إلمان آية إلمان أرمو أكم جرتن نجوم كن كورد فاجرتن OTS أرمو تكنولوجي سيرفيسي أنجتهم الكوبيكية نفانو ترى أبير ركين أبا واي تكوما فايدة تكوما في ميدا تكوما أبو بلنا كان ولي لالوتا تكومان ورتو لفي يويدات تكومان قاچنا سبا كميتو يو نمني تكوما قبو سبني تكوما قبو بكا يادي أكا قبو دندو إفاقالا جيشورا سبني تكومان قبل مو أكوما كنيسا يوكان تيسيسا موتي هنك أمنيت يو تكوما دان سوچوت يو تكوما دان هما كمو يو قبسو قف أسو هنتاني هما كمو يو تي يوتوبر أدادا كيوي وانتوت أدادا رتي يو أكا سبت akka lammii keetiitti waliif gaachana taate waliif irkat waliif gargaarte wal bira dhaabbatte walis guddiftee ofis guddiftee jijjiiramtee beekamtii saba keetillee mul'ifte jechuudha. Garuu hoo yoo wal tuffiin jiraate yoo wal qeequun jiraate yoo wal arrabsuun jiraate yoo duubaa wal qilatti diina wajjiin taanee wal irratti duuluu taate bakka kamuyyuu hin geenyu yeroo hundaa nuti namaa gadi jechuudha. Akka saba Oromootti akka ilmaan Oromootti waliif yaaduu irratti eessa jirra? Wal kabajuu irratti eessa jirra? Wal dhaga'uu irratti eessa jirra? Yoo jennee gaafii keessa galchine anaaf garuu gaafii mataa kootiiti. Isinis mee gaafii keessa galchaatii gaafii kana deebii isinirraa eeggan. Kanaafuu wal gorsinee wal jajjabeessinee osoo wal irratti duuluu hin taane osoo gandaan wal qooduu hin taane osoo kutaa wal qooduu hin taane osoo amantii wal qooduu hin taane akka ilmaan Oromootti akka ilmaan Oromitti kana bira tarree sabaa fi sablammoota ofitti qabuu yaalii tokkummaan keenya yoo cime jaalalli keenya yoo cime alagaan nutti hawwa malee alagaan addaan nu facaasuuf nutti hin deemu nu qaawwa nutti hin argatu gaa. Kanaafuu faayidaan tokkummaa fi jaalala ambuu siif hawwa ambuu si jaalata alagaanuu si jaalata dirqama si jala deema yoo ati tokkummaa qabaatte yoo ati jaalala qabaatte yoo ati saba kee jaalatte yoo ati obboleessa kee jaalatte jechuudha. Kanaafuu tokkummaan urtuu lafee duudati tokkoomuun wal kabajuun wal hubachuun wal to'achuun walii birmachuun dirqama keenya keessattuu dhaloota ammaa dhaloota qubee kanaaf dhaamsa koo asiin isinii dabarsa. Bakka jirtaniin teknoolojii yeroo ammaa kana tolee jira. Biyyoota adda addaa irra teettanii Afrooppaa fi Eeshiyaa ardii Eeshiyaatii fi ardii Afrikaa fi Afrooppaa jirtan hundi keessanuu teknoolojiidhaan kallattiidhaan waliin haasa'uu dandeettan, wal qunnamuu dandeettan, wal ijaaruu dandeettan, wal tokkoomsuu dandeettan, wal cinaa dhaabbachuu dandeettan. So kanaaf wal tuffachuurraa wal irratti duulurraa osoo of qusannee irra gaarii jedheetiin natti fakkaata. Garuu yoo dogoggore sin of falchaa isiniin jecha dhaamsi kiyya kan biraa nam tokko yoo dogoggore nam tokko yoo kararraa maqe wajjiin kararraa maquu osoo hin taane isa san yoo kararraa maquu isa argitan yoo inni dogoggore isa argitan gorfachuu lolachuu dhaanachuullee maaliyyee saba keetigaa lammii keetigaa quuqamuu fi qabda. Eega inni dogoggore wajji dogoggoruu hin qabu. Eega inni balleesse wajjiin balleessuu hin qabu. Akka inni dogoggora lammataa ittiin deebine san gochuudhaaf tattaaffii kee gochuu qabda. Kabajamtoota hordoftoota kiyya galatoomaa isiniin jedha guyyaa har'aatiif asumarratti gabaabsaa waan hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa wayyamaa isiniin jedha. Kun hordofaa jirtanis Oromoo Teknoolojii Sarviisiidha. Amma reefuu dhalataa jira, amma reefuu dhufaa jira. Kallattiidhaan guyyaa biraa kan walitti deebinu ta'a. Hangasii immoo hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf jiraadha isin jaaladha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.